Diyaa'ul Islaamii kan na gammachiise ilmaan biyya isaa ija godhachiise. Beeksisa qacarrii manni barnoota markazii Diyaa'ul Islaam yookiin daandii Xaliilaa bahaa Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Maayaa kutaa magaalaa Awudayii keessatti kan argamuu fi gosa barnoota akaadaamii fi amantaa wal simsiisee barsiisaa jiru. Barsiisota gosa barnoota armaan gadiitiin eebbifaman dorgomsiisee qacaruu waan barbaaduuf dhuftanii akka dorgomtan kabajaan isin gaafanna. Barnoota akaadaamiitiin gosa barnoota Ingiliffaa baay'inni isaa nama tokko, keemistirii yookaan baayoloojii baay'inni isaa nama tokko, Amaariffaa baay'inni isaa nama tokko, barnoota akaadaamiitiin walumaa gala nama sadii, barnoota Arabiffaatiin gosa barnoota lukaa Arabii nama tokko, qiraa yookaan hukkatti irratti nama tokko, barnoota Arabiitiin walumaa gala nama lama, gosa barnoota akaadaamiitii fi gosa barnoota Arabiitiin walumaa gala barsiisota baay'inni isaanii shangaan ulaagaalee asii gaditti dhiyaatan kanaan dorgomsiisee furachuu barbaada. Ulaagaaleen isaas digirii yookaan maastaraan kan eebbifame yookaan kan eebbifamte barreeffama harkaa bareedaa kan qabu yookaan kan qabdu afaan Oromoo dubbisuu fi barreessuu sirriitti kan danda'u yookaan kan dandeessu afaan irratti lukaa Arabii, Ingiliffaa fi Amaariffaa sirriitti dubbachuu fi barreessuu kan danda'u ta'uu qaba yookaan ta'uu qabdi. Dokumentii yookaan sertifikeeta oriijinaalaa fi kooppii qabattanii dhufuudha. Muuxannoo kan qabu muuxannoo duwwaanis ni fudhatama. Addatti immoo namni gosa barnoota akaadaamii irratti fi Arabiffaa irratti wal cinaa digirii yookaan maastaraan eebbifame dursa harkata filatamaadhaas. Mindaan akkaataa waliigalteetiin kan raawwatamudha. Odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 995 yookaan Duwwaa 972 yookaan Duwwaa 9 Iddoon bulchiinsa magaalaa Maayaa kutaa magaalaa Awudayii mana barumsaa markazii Diyaa'ul Islaam yookaan daandii Xaliilaa.